Jirra jirtu maatii kaasoo shoo nageenya waaqessanii faata akkam jirtanii nuti nagaadha galata waaqayyo isin akkam jirtanii nagaa keessanii. እሺ akkam nagaa jirtanii maatii kaasuu shoo fayyaadhaami nagaan keessan akkam nageenyi badhaadha akkam jirtu jirranus isinillee baga nagaa fayyaa taatanii yeroo isaa kanaan nagaadhaan miidhanii jaalalli keenya bakka isin jirtanitti isin biraa ga'u jecha langeen jiru qaxxaamuree gaarreen jiru hedduu bahee isin biraa ga'u isin jecha akkam jirtu fayyaa keessanii nageenyi badhaadha isin bira nu bira nagaadha fayyaa keenya jirraa ani fi haati manaa kooknoo nagaan jirraa. Egaa viidiyoo sadaffaa isinitti deebinee jirra. Akkuma waan dura viidiyoo gadhiisne egaa argitanii dhuguma hunda keessaniif isin galateeffanna. Har'a wanti qabannee dhufne galata keessaniif egaa baay'een keessanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nu jajjabeessitan jechuudha. Egaa nutis immoo abdii isin irratti godhanneeti kan jammarre jechuudha. Kanaafiyyuu har'a wanti deebineef kakaasu maalidha? Guyyaa har'aa akkuma ati jette wanti nu deebineef galata wanni guddaanii galata namni tokko yoo namaa godhe galata qaba galata saniif galata isaaniif galchuudhaaf dhufne galata kana kaamooyyuu akkuma isaanis dhagaanii galata kana isaaniif ibsina maarree kana. Egaa hunduma keessanuu jechuudha maatiin keenya. Galatooma isiniin jechuu jaalannaa warroonni sheerii nu gootanis akkasumas egaa koomentii irrattis ta'ee akkasumas sabskraayibii illee nu gootan hunduma keessanuu galatooma isiniin jenna obboleewwan keenya. Baay'een keessan garuu gara keessatti warroonni nu dubbistan jechuudha. Xiqqoo viidiyoo keessan xiraatii hin qabu viidiyoo keessan xarraa nu jettan akkasumas sagalee irratti jettanii egaa viidiyoo keenya immoo armaan dura viidiyoo sun xiraatii hin qabu nutu ergasitti eekee goonu. Egaa kanaan booda immoo viidiyoo xiraatii qabu waraabne isin gadhiisna. Egaa akka gadhiisnus abdii qabnaa isiniin jira. Gizee tokko tokko kaameraa irraas ta'ee nutis haaraa waan taaneef egaa viidiyoo irratti xiqqoo rakkoo qabana fakkaate. Viidiyoon xiraatii mana keessattis waan ta'eef xiraatiin qabu kunoo arramooyyuu karratti alatti gabbaaneeti isinii waraabaa jira jechuudha. Kanaaf ammoo egaa sandoon gorreef immoo ifama isiniin jechuu jaalanna. Akkasuma egaa kaasuu shootti hubka maatii kaasuu shoo immoo warri hin taanes jechuudha ammas warri sabskraayibii nuuf hin goone jechuudha. Sabskraayibii nu go'a maatii nu ta'a isiniin jennaan nu jajjabeessa jajjabeewwan keenya akkanumatti nu jajjabeessa dhugaa baay'ee tokko gammannee jechuudha. Egaa viidiyoo keenya irratti koomentis ta'e waa'ee kan nama gammachiisu akkasuma sabskraayibiis egaa ammas immoo jabaadhaa nu jajjabeessa sheer nu godhaa laayikii nu godhaa isiniin jenna. Egaa shika bareeda yaadni haati mana kootii isiniin jette kuni yaada bareedaadha. Kanaaf yaa'u namni tokko hojiitti yoo ba'u dura wanta raasaa dhaabbatanii haasa'anirra wanti fuuldura namaatitti ba'anii dubbatan baay'ee garaagarummaa qaba uummata keenya. Kanaaf maalidha wanti fuuldura namaatitti ba'anii dubbatan addunyaa irratti baata jechuudha. Addunyaa irratti gaaf baate sodaatu jira. Gara sodaa miti maal sodaatama? Sodaa osoo hin taane sodaa akkas osoo hin taane wanta tokko yoo dubbattu wanti kun wanta dogongorinaa ta'in haalaata kan jettuuf yeroo tokko jechuun sodaa sin barbaachisu maaliif egaa waan tokko karoorfatteenna sodaan barbaachisu yeroo jalqabaatiif hin jiraachuu danda'a. Keessatti amma tokko sodaan xiqqoo hamma jalqaba fuuldura uummatatti baatutti hamma uummanni ati manatti waan sodaattaba. Kanaafus hin jedha manatti waan sodaadha. Inni durumaayyuu manatti iyyuu waan sodaattuuf alatti gabbaanan immoo fuula gurraacha kana garasiisnan sodaate miidiyaa irratti. Kanaaf gaa isin immoo koomentii irratti ana immoo isatu sodaataa asirratti inni immoo situ sodaataa naan jedhaan immoo situ sodaatan jiraani isin immoo koomentii irratti mee eenyu sodaata ana immoo amma isheen akkana godhaa jirti dorgaa dorgeen godhaa jirti dorgaa dorgee miti amma yaa'u wantichi nuti dhiyaanne uummata keenya haala gammachuu akkamii mee maal fakkaannaa bakka dogongorri jirus yaa'u akkuma dursaa dhingadda isiniin jechuu yaalle isa viidiyoo keenya isa lammaffaa irratti isiniin jechuu yaalle bakka dogongorri jiruttis yaa'u ofitti nu qabaa bakka waan gaarii bakka hojjannettis immoo akkuma amma dhugaan isiniin jedhaa yaa'u haarawa fuula haarawa miidiyaa irratti ba'uudhaaf hawaati mana kiyyaa tanaan duras waan baay'eetti biyya Oromaa jirtu waan baay'ee dubbachaa turtanitti fakkaata miidiyaa irra jirti. Anis miidiyaa irra haarawa baay'ee
Maaltu beekaa min albaata baatee ta'a biyya ormaa waan jirtuuf si arguu hin dandeenye. Gara Sa'a sanitti daddabarsuu dandeessaa waan ta'eef. amma na suuqime jechuun miidiyaa irratti. Qoy amma ganaan si barbaada miiree fuulduratti ganaan ba'aa jira waan ta'eef amma booda soquun kee oolu ganaan sarchi godhee si barbaada. Kanaaf dhugaa baay'ee gammanne baay'ee gammachuu guddaa nutti dhagahame. Yaa'u bakka dogongorra jirutti dogongora kanaa qabdu kaameraa keessan irratti xiqqoo dogongora jira. Haasaa keessan irratti dogongora jira jettanii yaada nu kennu keessaniif guddaa isin galateeffanna. Akkanumatti immoo iyyuu ammallee jajjabinaa akka nu kennitan uummanni Oromoo kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Nutis immoo iyyuu tana qofa bichaadha hin dhaabnu akkuma isiniin jechuu dursa isiniin jechuu yaalle karaa baay'ee deemuu dandeenya. Akkuma san immoo wanti biraatis wanti namaa dhufu jiraachaa dhufa. Kanaaf yaada biraas nus fidaa dhufna. Kanaaf akkanumatti ofitti nu qabaa. Anatti qorree yoo asaf hin dandeessu. Sitti qorreemi? Shaaworii seentee baatanitti fakkaata. Shaaworii seenne garuu natti qorru. Sitti qorree? Galtee ciisitti taa'e? Fidiga. Bidirsi siyaa qopheessu. Amma galee bidirsi sii qopheessati. Ati bakka taa'ee gama sanitti uummata wajjin waliin haasa'iti. Haasa'e. Galeetiin bidirsi qopheessee dhufa bakka ciiftu sii qopheessee dhufa. Sa'aatiin ciisichaan geenye kanaan. Ammaaf yaa kan guyyaa siin jira bara misaan jira. Yaa'u nyaatee namni yoo nyaatee hin dadhaba waan ta'eef hin ciisa. Yoo nyaatan yoo jira ciisu jettaa. Indee giddiidha egaa nyaatee hojii hin hojjetin yoo ta'e ciin dadhabu beektaa. Kanaaf immoo yoo ciisichi dirqama. Ashee gaafii sirraa qaba. Mee amma miidiyaa irratti baatee mul'achuu keeti maaltu sitti dhagahame? Aanamoo. Mee maatii keenyaaf nuuf ibsi. Wanti natti dhagahame akkuma dursaa jechuuf yaaletti gammachuu guddaa natti dhagahame dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahame maaliif namni tokko akka waan fakkeenyaaf miidiyaa irratti uummanni ilaalee waan kana naa jechuun isaatiif akka waan lammata dhaladheeti natti fakkaata maaliif namni garuu tokkuma dhalata. Ati lammata dhalattee jechuu keeti? Ani akka waan lammata dhaladhee natti fakkaata maaliif tana dura waan argee hin beeknee fi waan fayyadamee hin beeknee fi amma irra koruu keetiif lammata dhalattee jechuudha. waan lammata dhaladhee natti fakkaata jechuu barbaade. Kanaaf gammachuu sitti dhagahame. Gammachuu hagan hin jenne daangaan qabu. Gammachuun natti dhagahame daangaan qabu beektee. Kanaaf yaa'u. Kanaafuu yoo tafufaa duubatti wanti na deebisu hin jiru wanti na daangessu hin jiru jetta qaba. Uummata tokko wanti na daangessu hin jiru fuulduratti malee kana booda gara duubatti hin jiru. Abdiidhaaf uummata Oromoo qaba waan ta'eef gara fuulduraatitti malee gara duubatti tokkollee wanti na duubatti na deebisu hin jiru beektaa. Kanaaf akkasii yaa'u iddoon amma jiru kunis akkuma dursa isin jenne yaa'u gara alaattis hin baane nuti manuma keenya keessa iddoo jireenyaa gibbii keenya keessa jirra. Kanaaf uummata Oromootiin dhalaa waaqaaf jaalalaa isin jenna. Garuma keessanitti ofitti fudhachaa deema akkuma fudhattan kanatti ofitti fudhadhaadha. Jedhaan kaanii mee yaada biraa qabdaadha. Anis egaa marree Oromoo jabeessaa jajjabeessinaa wal guddisnaa jedha akkuma dubbattee kaasuu shoo egaa ammas warri kaasuu shoo sabskiraayibii godhaa akkasumas immoo laayik sheer nu godhaa egaa uummata biraan nu gahaa isiniin jenna jajjabeessaa isiniin jenna kaa isin abdanneeti nuti isin immoo jajjabeessa isiniin jenna buleewwan keenya hundumti keessanuu. Yaa'u namni waan hojjetu tokko irratti mudannoon hin dhabamu. Yaa'u bakka mudannoon jechuun gara fuulduraatti wanta hedduu qabannee isin dhiyaanna yoo fira waaqaa ta'e egaa mudannoos muuxannoos wanna qabnu simbiraa keenya kun abdii keenya egaa isin immoo jajjabina barbaachisaa nu jajjabeessaa sheer nu godhaa laayikii nu godhaa sabskiraayibii nu godhaa isiniin jenna egaa kanaas gaafannaa. Kasu itti fuudhee. Kanaaf amma. Anaan manatti qorraa jira. Ingaltaa gara mana ingaltaa waan qorraa kana faarsaa jirta. Maaliif biyya ho'aa sanirra waan dhufteefati? Rakki biyya ho'aatirraa anis akkuma nama kamiiyyuu biyyaan ba'aa an ture ginne erga dhufees tureen jira. Garuu haalli qilleensa biyya keenya ammoo keessattuu naannoo nuti jiran wayii tokko qorra jechuudha. Garuu qorraa fi intolaa mitiire. Dubartiin ho'aa qorra jaalatti. Re'ee fi dubartiin ho'a jaalatti maaliif garuu laata? I don't know. Waan akkasiitu jira. Re'eenis zeeroo qorraa gara ho'aatti dhiyeessiti. Ani immoo qorra jaaladha. Qorra jaalattaani? Qorra akka malee osoo hin taane injiraa miti irra jiddu galeessa. Amma naannoo Nasallaa kun xinnoo ishee haalli qilleensa isaa xiqqoo dilallaatti gara dilallaatti roore samoona roobarra jira waan ta'eef kanaaf xinnoo gara qorraatti. Kanaaf inoo walumatti isaa walumatti isaa nafsitu walitti isa
yaa miidiyaa uummataa fuulduraa kanatti yoo baane achi keessaas waan uummanni isin jedhe tokko yoo laaltu gammachuu sitti dhaga'amu keessaas wanta gammachuutti sitti ho'aa deema. Wanti gaddisu hin jiru gammachuudha yeroo kamiyyuu nuti bira gammachuu malee gaddi hin jiru waan ta'eef kanaaf mana Oromoo qabna uummata Oromoo dachee bal'aa keessa jiru qabna. Kanaaf isaanis nu faana jiru nuti isaan faana jirra. Waan jiru hundumaayyuu muuxannoo fi muudannoo akkuma jenne sanis yeroo itti aanutti muuxannoo fi muudannoo keessa dabarre namni muuxannoos qabaatu waan baay'ee keessa darbee sadarkaa amma irra jiru kana keessa ga'a. Ani fi isheen yaa'u muuxannoo fi muudannoo hedduu keessa dabarree iddoo kana jirra. Kanaaf har'aan nu ga'uufis Waaqayyoof galanni haa ta'u jecha isinis akkuma haati mana kootii isiniin jette kana share nu godhaa. Ofitti nu makaa gara keessa subscribe nu godhaa. Afaan Ingiliffaa kana siin jedheen ture bara gaaf kaanillee afaan Ingiliffaa kana dubbachuu irratti xiqqoo loqodaatu na dhiba. Ingiliffaa lukaan irra deeman jennee. Hayi lukaanis irra deematu waan ture. Beektaa gaafa pireediin Ingiliffaa qabu sani gaafa kilaas irraan seenaa ture beektaa barsiisaan keenya oo kilaasiidhaan maskootti irraan. Kanaafuu kilaasuma. Kilaasitti barsiisan keenya seenu nuti maskootti irraan ba'aa turre. Kanaaf xiqqoo afaan Har'a kanas rakkisee jira. amma bakka kanatti dubbachuu irratti na dhibe beektaa. Osoo kakoo teessee baratte. Odoo akka keetimmaa wambarii gubbaa taa'ee baradhee maskootti irraan ba'uu dhiise. Har'a Ingiliffaa akkuma taasiftu kanatti tanaasamu. Kanaaf yaa'u akkuma isiniin jenne yaa'u isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa baay'ee isin ulfeeffannaa. Yaa'u bakka dogongorri jirullee akkuma kaleessa komentii nu barreessaa turtan komentii nu barreessaa isiniin jechaa. Yaa'u Yaada keessan nuuf barreessaa. Egaa iddoo dogongora keenya yoo jiraate immoo dhiifama isiniin jechuu jaalanna. Kanaafiyyuu egaa ammaaf viidiyoo keenya asuma irratti xumurama. Yeroo biraatti aga walitti deebinaa. Egaa isin wajjumaan jirra isinis nu wajjin jiraadhaayi nu jajjabeessa isiniin jenna. Gara fuulduraatti viidiyoo hedduu kan isinii dhiisna. Kanaaf viidiyoon keenya garuu addaatu tureetti gangadiisa yeroo xiqqoo haalli nuuf hin mijanne haala ganuuf mijatutti. Kanaaf isiniin jenna ifama isiniin jechuu jaalannaa iddoo dogongoraatis ifama nuuf godhaa nuuf balchaa isiniin jenna. Kanaafiyyuu viidiyoon keenya isinitti hin eeressinu. Haala viidiyoo keenya addaan tutturaa kanarratti rakkoo jiraafii osoo hin taane haala jireenyaa uummanni Oromoo beekaa. Haaluma jireenyaa kanatu haala jireenyaa yoo jennu rakkina qabaannee osoo hin taane yaa'u namni hojjetee bula. Hojiidhumaan garuma garaa fiigneetuma bakka tokko geenyee viidiyoo kana isiniif. Amma immoo gara fuulduraatti sirreessina. Sirreessina bakka tokko guyyaa lamaanis ta'uu baatu guyyaa tokko guyyaa sadii afurii isinii gadhiisuu hin dandeenya. Kanaafiyyuu haasaa isinitti hin dheeressinu dhaggeeffachuun nama uffisa waan ta'eef. Egaa hingaa kanaaf uummata Oromoo sin jaalannaa horaa bulaa deebanaa sin jaalanna fayyaa ta'a. Bakka itti kanatti nagaan sin hojjetaa ta'u.